daawwattoota kabajamtoota kidmaatii biidha bakkuma jirtaniif baga ciida arafaadhaa kan waggaa 1447ffaatiin isin gahe guyyaa irraa iddoon argama kennaaf Faransaayiin osoo hin ta'in aanaa Barbaree magaalaa Haroo Dumalitti argamna. Cinaa kiyyaan gaara guddaa na cinaan agartan obboleessa keenya ibsaa yookiin ibsi shaaggoo warri Kaayiroo jirtan warri Faransaay jirtan argachuu hin dandeettan. Aanan keenya guyyaa irraa fudhatee jira. Warahmatullah. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك بقى جيسني عيد مبارك بقى جيسني عيد مبارك بقى جيسني عيد مبارك هندي جيسني عيد مبارك Ay, may karakan kan umulot dito. Ito na kan umulot. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. daawwattoota kabajamtoota kidmaatii biidha bakkuma jirtaniif baga ciida arafaadhaa kan waggaa 1447ffaatiin isin gahe guyyaa irraa iddoon argama kennaaf Faransaayiin osoo hin ta'in aanaa Barbaree magaalaa Haroo Dumalitti argamna. Cinaa kiyyaan gaara guddaa na cinaan agartan obboleessa keenya ibsaa yookiin ibsi shaaggoo warri Kaayiroo jirtan warri Faransaay jirtan argachuu hin dandeettan. Aanan keenya guyyaa irraa fudhatee jira. Obboleessa kiyya baga rabbiin guyyaa irraa biyya kan keessi fide. Thank you galatooma. Walumaaniyyuu baga nuun gahe hunduma keessanuu ciida baranaa kan bara heegare nuuf haa taasisu. Alhamdulillah guyyaa har'aa waggaa 10 booda biyyatti dhaladhee biyyatti guddadhe irratti ciidaa jira. So wallahi kun waan guddaadha. Kanaafii galatooma. Ulfaadhaa galatooma. Wallahi hedduu ibsaan jaalanna. Ijoolleen hedduu nu dhiibaa jirti. Isin muluun guutuun inni agarta yuutuubara waan ta'eef nu jeeqina. Oha obboleessa kiyya mee nama tokko ka sirriitti jaalattu baga ittiin si ga'e jedhiin. Kan jaaladhu dhugaa dubbachuuf haadha abbaa kiyya. So asumaaniyyuu waggaa rabbi sinaa deebisuu baga isiniin ga'e haadha abbaa kiyya jechuun barbaada. Maashaallah ulfaadhu galatooma. Taasise ana manaatiyya baga rabbi isin gahe iida kanaanii waggaa rabbi waliin nu haa deebisu jedha. Maashaallah obboleessi keenya ibsi shaaggoo baramee kadhalatteetiin. Wallahi baratti dhalanne san hin beeynu. Yaa'u gaafa biluun dhalatte dhaarnan yeroo keenya sanitti. Akkasee. Kanaafii tutturreera bubbulleera jechuudha. Maashaallah ulfaadhaa galatooma. Ibsaa keenya maqaa khidmaatii bitiin guyyaa irraa dhaloota kan kee keessa dhaabattee hawaasa addunyaatiin maal jettaan? Wanna ni jedhu Eid Mubarak. Asumaanu mata muslimaa addunyaa irra jirtan hunduma keessanuu baga isiniin gahe ciida baranaan kan bara heegare ufaa godhuu kan nagaa kan jaalala haa taasisu jechuun barbaada. Asumaanu ganas jajjabeessa subscribe gochuun dagatina. Kanuma isiniidhaaf. Sishaa fedha rabbiitiin sagantaa biraatti walitti deebina. Ulfaadhu galatoom yeroo zahmaadha yeroo biraa akka sagalee nu kennu tasuma waadaan Hussein. Inshallah yoo lagar rakkoon hin jiru. Ulfaadha galatoom jedhan namaan baasan ta'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawwattoota keenya ustaaza keenya biratti argamna. Ustaaza keenya guyyaa har'aa sababeeffachuudhaan baga rabbiin isiniin gahelle mee ummata islaamatiif maal dabarsitan guyyaa har'aa? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمنا إسلاما كأرى هجرة باركم تقوفي ربع فري في أفرطمي تربان بقى ربين إذا كان هذا سنجه رب سن الرها جالته مفسن اللي رب الرها كيبلوهم تتيسر رب سن الرها دي ستي أدمني إسلام ما كيستي أكاد يجمع بقالة السن بريتشا والطهر إن الله يحب المطهرين ربين ورا طهارة جبيفتو ورا طهارة جالتا دكتي سن طهارة أذارا كانت يكندر بمني واني ببدون تكلم كانت يكندر بمني وضهيات السن فكسديت قدني كانوا في نياتني كان إمو
دبرتني والله كيسنيف مسكينة كسما قدون دقتنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم نستغفرك ونتوب إليك.